صورها وداعي مجيو تنبرة فيديو كان عندك ما تلاقي فقالوا قالوا بتشوف فيديو كينو والله وكينو وكينو ودا يوسنين جدًا جون باتيش أنا كده لقيت وده ميو تنبرة يام تدلقا ميو سمبرة مولته في mana tokko majji dalagan jalaa gubbaa yaani gusanii haati mana isaan bira dalaganii tun dhaltee baatii sadii daa'ima qabdi. Egaa akkuma dhageessanii obboleettiin keenya kuni ijoolleedha haaraa biyya haaraa dhufte akkuma dhageeffachaa jirtanii dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama rifachiisaa jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanalii YouTube kanatti jalatti argamtanii jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan odeessiniif hawaayyeessu jecha. Egaa waan akkanaa kun waan salphaa miti keessattuu ijoollee warreen daa'ima guddisaa jirtanii mana madaamii keessatti sirriitti of eeggannoo godhaa bilis. Wanni fe'e isinitti taafu of eeggannoo godhaa. Ijoollee keessattuu amma yeroo ammaa kanatti ijoollee xixiqqaa kana kan dhufaa jiru. Isa wanti isaan daa'ima guddisuu beekan yookiin immoo danda'an tokko amma jiru hin se'u. Garuu immoo amma ta'etti osoo waan akkanaa kana barsiisanii biyya keessatti ijoollee xixiqqaa dhufanii jechuudha. Egaa akkuma dhageessanii mucayyoon tuni nama lama ta'aniitu gara baharaatiin deemanii yeroo deeman kana ijoolleen tun haaraadha biyya Saawudii Arabiyaa Riyaadidha jedhanii. Egaa mucattiin isheen takka hojii galtee jedhan. Yeroo hojii galtu sanii ishii manatti hafte san ani erga galteen boodatti namoomti ishiin ilma ishii bira hojjetti. Handura hojii seente sun haadha bira hojjetti. Fooqii fi jala jedhanii ingitii waan namaa baasu waan akkanaayi. Aan ilmaa sunii erga deessee reefu baatii lama deessi mana haadhasitti yeroo hunda kan nyaata nyaatanii yeroo kanatti daa'ima gannaa fidii jetteenii jedhanii yeroo kanatti ishiin daa'ima baattee yeroo fooqirraa gadi buutuu daa'imti sun harkaa lafa dhooftee daa'imti sun boqotte jedhanii. Waaqayyo namaa hojii dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaataadha. Yeroo waan akkanaa kana yeroo baay'ee dhagayetan ture. Garuu immoo amma of eeyyuu ta'ee sirriitti of eeggannoo barbaachisa. Maaliif daa'ima yeroo baattanii jajammisuu osoo hin taane akka daa'imti isin harka jirtu hin beekti. Seeran kana dhugaa dubbachuuf namattis faraduun gaarii miti. Waan bakka namaa fidee inaafu waanuma fe'eeyyuu sababa waaqayyoon waan akkanaa namaa oolchu malee namattis faraduun gaarii miti. Garuu amma namaa danda'ametti keessattuu ijoollee isaanii keessattuu waan isaanii sirriitti of eeggannoo godhu. Egaa mucayyoo tana daa'ima san dafanii misteeshwaa geessanii yeroo misteeshwaa geessanii dhufan daa'imti sun boqattee ishee bakka ajjeesumaaf barriitti cufanii sun kan duraa sun kan fidde sun saratanyaa isheetu fidee sun jalaa baatee san immoo ol deebisanii barriitti cufanii jettee ishumatu himee jechuudha. Kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa. Daa'ima namaa keessattuu warreen daa'ima guddistan yeroo baay'ee daa'imti ni beektu. Tun immoo beektanii waan sochootu miti. Garuu immoo waaqumatu seexanatti farade malee daa'imti amma tana kaayaa nama rakkistu waaqumatu sababatti godhe malee dhugaa dubbachuu fi nama rakkistullee yeroo dukaan deemtu yookiin immoo yeroo daaddee deemtu ijoolleen baay'ee nama rakkistu jechuudha. Garuu tuni xiqqoon tuni baay'ee nama rakkistu. Ani dhugaa dubbachuu fi ani yeroon biyya Saawudii kana deemu dhugaa dubbachuuf daa'iman ture gin beektanii namoonni ijoolleen tokko fazaazaadha. Akkas baqa amroo isaanii baay'uma eenyuun jedhu. Keessattuu ijoolleen amma keessa gin ani hin beeku dhugaa dubbachuuf. Ani beektanii yeroo nan achi deemu madaamii
yeroo nan achi deemu maadaamiin kiyyaa garaatti baatti ani deemee anuma biratti dhiyeessee yaa'u ani dhaqee naannoo ji'a 5ti ji'a 5 bira ture isaan booda mana barumsaatu baname manni barumsaa sun yeroo banamutti dhugaa dubbachuuf waanuma biyya keenya iyyuu hojjechuu hin danda'uun ture waan nyaatumallee waan akkasii waan dalaguu miti akkasii baay'inaanii yaa'u gidna achi dhaqee giddii wanti nama barsiisne hin jirtu waa baay'een baradhee rakkinni waan baay'ee nama barsiisti beektanii yeroo sanitti waa baay'een baradhee rakkinni waa hedduu nama barsiisti dirqama waan ta'eef akka mana maatii kee jirtutti waan ofii keetii barbaadde hojjechuu hin dandeessu dirqamaan kan hojjettu waan baqa iyyaannes akkanatti akka qarshiin dhufus waan hin beekneef yoo wanti hunduyyuu dirqama hosti ta'e hin barataa jechuudha. Kanaafuu daa'ima san ji'a 5 achi guuteen jira isaan booda mana barumsaa direektarii turte yeroo sanitti ishiin mana barumsaa deemti daa'imallee anuma biratti gatanii deemu jechuudha. Manuma keessatti daa'ima araasidha. Daa'imti sun dhugaa dubbachuuf ani manallee nan qulqulleessaa daa'imti sun obira godheen jechuudha. Laalatoo manillee guddaa miti mana shiggaadha mana fooqirraati waan ta'eef ishee laalaa ishee raffisee isaan booda manallee qulqulleessitan eegaa nyaatallee hojjedheetan eegaa dhugaa dubbachuuf ginne ani beeku gin dhugaa dubbachuuf baqa baay'uma tokko ani waa lama hojjedhaa jechuudha. Akka amma beektanii Saawudiitti beektu akkas hin jedhan asitti garuu daa'ima bira teessu takka kan ijoollee biraa eegdu hin jirti kan mana qulqulleessitu kophaadha kan nyaata hojjettu kophaadha biyya kanatti jechuudha. Kanaafiyyuu achitti yeroo sanitti sararaatanya takkittiin iyyuu waan guddaadha isaan biratti yeroo sanitti kana hundaa daa'ima san qabadheen hojjechaa tureen isin jechuu barbaaditan gin malaan jiraachuun silkii irra yeroo san dhugaa dubbachuuf ani silkiin si tachii kanaayyuu hin beeku gin silkiin kun waa baay'ee beektanii sammuu firiis hin godhu. Kanaaf maal jechuu barbaaditanii of eeggannoo godhaa waan danda'amudha. Gin yoo amma kanarratti of gatan gaarii miti isin jechuu barbaaditan qal'aadha. Yoo jireenya kee keessatti boodasi gaafa tadaarii godhattatillee ani dhaquma feeyyuu na daa'imti waggaa 15 gadi waggaa 14 gadi biyya Arabaa hin deemtu hin beekti jedheetan yaada. Kanaaf yoo ani isheenillee fooq masalirraa illee gadi bu'aa wallaaltu akkamitti akka harkaa buute waaqumatu beekaa. Ingidihi waan akkasitti siniin jedha obboloota koo keessattuu waan hin dandeenye tokko immoo ittiin seenina hin danda'udha. Daa'ima yoo ta'e amma fakkeenyaaf daa'ima baay'ee guddisaa waan hin tureef biyya kana yeroo dhufu dhugaa dubbachuuf daa'ima ijumaan arguu hin barbaadu jedheetan. Bakka mana daa'ima ijumaan baqa daa'ima ijumaan arguu hin barbaadu. Mana daa'imaatiillee hin galu jedheetan didee jechuudha. Isaan booda kala isaanii mana daa'ima guddisuu sinan barbaanneef bakka mana daa'imaatillee hin geenye. Kanaafuu warreen daa'ima guddistan daa'ima guddisee isaa argee baqa baay'ee daa'ima guddisuu jechuun waan salphaa miti baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa wanni barbaachisanitti taafuu hojii sanillee hin hojjetinaa daa'ima san biraa yoo taa'uun ishiyyuu kunuunsuun ishiyyuu akka bakkamu waa baay'ee namatti fudhata. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa keessattuu ijoolleen hamma dhuftan ijoollee haaraan sirriitti of eeggannoo godhaa waaqayyoon namaa oolchuu dhugaa dubbachuuf sababni akkana ijoollee baay'ee kan mudatee hin jira beektanii ijoollee ilaalaa kan hojii mana keessaa hojjetan fooqirraan irree kan buutetu jira hin jira barandaa irraallee daaddaan deemtuun hin teessu achirraan irree kan buute waa baqa hin jira mudannoo akkana ijoollee baay'ee ijoollee biyya Arabaa jiran kana keessa ijoollee hedduudha jechuudha kan jiru waan akkana kan oolchus immoo hin jira. Kanaafuu of eeggannoo godhaa.
Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa siniin jedha obboloota koo. Egaa waan akkanaa kun waan laayyee miti ni beektu. Akkuma kun mucaan dogongoraan araba miidhee ofii isaatillee miidhame. Kanaafiyyuu immoo sirriitti of eeggannoo gochuun biyya ormaa keessatti mushkila xiqqoo dhiisatoo waan dogongoraan ta'eyyuu hojjannaan isaan nama dhiisan waan mafeeyyuu. Ijoollee baay'ee amma akkuma argaa jirtanii erga mucaa sanii jechuudha. Erga mucaan sun araba san miidhee ijoollee baay'een sodaataa jiru jechuudha. Mana arabaa waggaa meeqa san ta'anii ofirraa nu baasanii qarshii nu dhoowwatanii akkana nu godhanii kan jedhan ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Hin dhageessu miidiyaa irratti. Maalifi baqa abashaa hunda namoota Itoophiyaa hunda anuma akka walii itti fakkaatu jechuudha. Garuu immoo sababiin isaan waan akkanaa sababii isaan kana yaadaniif ijoollee amma fakkeenyaaf Araboonni iyyuu ijoollee Itoophiyaa hin sodaatti. Dhugaa dubbachuun mucaan tokko maal jedhe seetanii waggaa 2 waan ta'ee bira hojjedheen jira Araba. Erga garuu mucaa san dhagee akkanatti natti agarsiisee ture jedhee torbanuma sanitti qarshii 3 naan kennineen irraa baay'ee naan jedhee dhugaa dubbachuu baay'ee tokko boo'ee mucichisa. Ilaala sharrii isaanii. Kanaafiyyuu biyya ormaa keessatti waan akkanaa gochuu dhiisatoo waanuma xiqqoo mushkilaa xiqqoo gaafa argan du'a. Ni beektu Saudi Arabiyaa keessatti waan hundiyyuu xibiqiidha. Miila darbee ijoollee shiishaa fi wantoota garaagaraa wanta sammuu adoochaa kana qabaman namoota baay'een du'atutti faradame. Ilaala dhiifamarree gaafannaan hin didame. Ilaala kuni garuu waan nama ajjeesanii miidiyaa yaa'u ta'us immoo waan lubbuu nama baasisiisuu miti kun waan akkanaa waaqa kan lubbuu uume waan ta'eef yaa'u nama ajjeese okay. Garuu warroota akkanaa kana yaa'u isaanis dalagachuudhaaf hin arganna biyya keenyatti ciisnituma bakka hinduunuudhaaf kan deddeebisanii yookiin immoo hin arganna laata jedhaniiti gin itti sefaradamu waan akkanaa kana adabbii mana hidhaa adabee waan bakka adabbii lammata ittiin deebine adabuu qaba malee ajjeechaa waan akkanaa kanaatti faraduun sirriin goone. Namni tokko yaa sirrata jedhee mana sirreessaa maaliif akka jedhamu namni sun akka sirratuuf naannoo waggaa tokko lamaa hoo hidhee wayya malee ijoollee san naffixanan ajjeesaa jedhee bakka du'atu itti faradamee jechuudha ijoollee san. Garuu immoo waaqni akka namaatii miti. Ijoolleen kan lubbuudhaan darbanis darbanii kan jiraatanis inuma jiru. Waan hundaafuu biyya ormaa keessatti mushkilaa hojjechuun gaarii miti. Kana of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Siniin jedha obboloota koo turtii gaarii qabaadhaa. Viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa. Obboleetti keenyarree waaqayyoon bakka jirtutti ishee waliin haa ta'u. Nagaan tura.